Kiroorexii kam duwite kiroorexii fuute anaafillee maqaa buusee deemta gurbaan si fuudhuu deema jedhe sitti himu jira. Mataan fayyaa hin qabu wati. Kiroorexii bittee kiroorexii kam duwite. Way ajaa قميص رجال وليت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وميجو مال شيطان أسسينه مالتا ميجو هه مكانا في الليل بوزديم تبيون أكمل كلورك سيرو تقربان سيفورا تشوت إنجيران سيفورا يدن دبچوت ديراتي هاي جي والبيل لي بنلهم فيديو مرة سيم نيل فورا تجرا مالك كلورك ورحمة الله وبركاته عشما جرتو هردفتوني فراني توب bakka jirtanitti salaamtaan tiyyatan jaalalaatan onnerraa burqite isin haadha qabdu isin jecha dhufe alhamdulillah baga nagaanneetan harka fuune akkam isin nagaa fayyaada hordoftoonni xiyya ka addunyaa mararratti argamtan bakka jirtanitti nageenyi xiyya isin bira bararee haadha qabu isin jecha alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haga hordoftoota xiyya waan fadheesiyonte waan fadheesiyona goda waan fadheesiyonan jaan ani inafusi hintaus numan sosso tamam numan sosso malif inshallah khairi sosso insi kun khairi nu findabu araga nama wal dabe jiddutti amtu yaadutu nurraa fokkota malee khairi yaadne khairi sanirratti tumamne dhoomne akka feeniyo taaneew ani timu fadhu angama khiyaan malif inshallah waanin irratti yeeffadhe san qofaan laala malee malif tunnagooti malif daara narneeti malif shishaana dura buttee nurra cabsite mal jee kana laalu malif dhalaan jechuun hanqaar misirarraa aylin sirarraa hordoftoota qabyantoota kee akkana jechuun kiyya hordoftoota isin tokko miti ayluma wajjiin dhalaa jechuun haadhaasi obbaleetiidhaasi jaartiidhaasi waa hundaasi tamam kan nuti irraa argamnes jechuudha isin tokko khiyaamati dhifama wajjin of kolcha isin jecha malif gaa jarjara obsa dhiira caala ta obsa qabdu isin jirti tanuma akkasitti obsa hin qabne isin jirti aartee butamtee maal jettee shishaan urra cabsitee maal jettee gaa mangu guddootni soo jirtu bas walumaanu khaane mana sanii deemne jirra mana duniyaa biraa deemne gurbaan achumaan aareetu ani gizeen achirraa gabbaasan dhaabbadhee isan eeyne inninis kutee qaleessa bakkuma inni jirutti bira dhaqeetiin ture abdi maaliif kana gootaa maaliif caljattaa as deebii hoon mana deebii mana dheyneeti agartii miti duniyaa wajjii walitti si fayyisaa jeetiin itti dubbadhee ture abdi lola hayyaa jee ati arrallee waa'uma duniyaatiin na deemtaa'e duniyaan takaleessa akkas na goote san maali jeeti hedduu lolee tamam bakka inni jirutti itti dhaqee heera gartee miti kaynarraa bayi kaynarraa deemi mana kanaan jee abdi garuu akkas naan jaajee yaanneen tamam akkumaan isaa yaadu kanatti yaaddoo jira jeete kaninan dila san dimmamee jala deemee wanni na jala deemtuuf maali wanni na barbaadduuf maali allaan nama wanni isa barbaadeef jireenyummaan isaanii akka jireenya ta'u akkuma inni nagaan mana isaa keessatti ol deebi'ee nagaan mana isaa keessa jiraatu jeete kaninan jala deemu jiru inni sanjee yaadutti hin jiru malif aadi rakkoon qabu irra laaluun malif isaas nagee qabaateeti miti kan kana godhu jiruuf namni nagee qabu gizee akkas namaan jiru sanuun qabu tamam mush sareen qee namaa dhuftee kabajaa qabdi jaan tamam manguddoon hoggaa maqmaqtu hoggaa dubbatan jechuu maqmaqsallee ta'een beekneen akkas jaan sareen qee namaa dhuftillee kabajaa qabdi jaani akkas yaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa namni tokko balleessaa ni jirti balleessaa san boodaas deebi'ee maal godhu jira dhiifama gaafachuu jira tamam ilma namaa dhiisiti rabbiinu yoo balleessitee badii saniin isa dura dhaabbattee toobatte maal namaa godha dhiifama sumaaf godha hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa akkas saniifuu ani isaanitti himufadhu maaliif ammallee namni nan itti himufadhus namni nan barbaadus ni jira isinis kanuma beektan san tamam ifiif kararraa maqee arra duniyaa jechuun nama kabajaa qabu dhageessanii fatiyaa jechuun nama kabajaa qabu gurbaan dhaddeen san daddeemeef duniyaa fatiyaa maal jee kabaja qaban jarri kun fatiyaa fi haatemzaatii fi duniyaanis kabaja qaban isaan tuttuqoo miti tamam isaanii tuttuqa na godhe isaanii tukkas na godhe maarree sii tukkas godhe sii tukkas maarreetti godhe jechuu jee deemee isaan haasa'u miti isa inni kun jechuun namni kun namaaf nama dhaba
isas womaaf jaaniti isaan dhaban malee wallahi dhalaan tun agartee mi Fatihaa fi duniyaan irraa dalagan Najjaash akka ajaa'ibatti irraa dalagan garuu Najjaash isaan kana wajji walafaan dhufte taanaan tamam dhiiraa walafaan dhufte si galee ati kabajaa hin qabdu xiyyaa salphata dhageeffadhu dhaabbadhu nama kana jala dhaabbadhu tamam ammas deemtee miskiintitti nagaan dalagattee galtu dalagaa wallalchiftee harka marachiftee mana keessa teessistee ilmoo namaa karooroksii obaaftee numaatu Awo qoyaati kamisa deengadde manatti siyaamee akka nama tokkotti kabajaadhaan si gaafadhe Najjaash waan kana keessaanii dhaabbattamoon dhaabbattu sin jennaan kaatee utaaltee baate garuu gaar silaa qeensan agartee mana kiyya ta'uu baatte bakka biraa taate wayim mana gandatti wayim ollatti wayim kararra si dhufe yerooti kasitti utaaltee deemtu san wallahi takkaanumaa takkaasuma tamam kan jiraatu guyyaa san jiraatu jechuu arrallee an sin dhiisu na dhageeffadhu gurraan na dhageeffadhu wallahi amma booda jet agartee miti nuush isaan tuqu tamam jecha takka isaanii deebiste taanaan akka mana haaratti waliin baanee beek maaliif isaan kun kabajaa qaban tamam namaaf kabajaa qaban siifillee kabajaa qaban tamam silaasii kabajaa qabaachuu baatanii wallahi ni beekta agartee mi muka mulawwaatiin shaaraa gubbatti si deddeebisan dhageessee dheengadde silaafatee si babbasheessitee arraan tana kana hunda ol baatee kanatti hin lafaan laftu si galee kabajaadhaaf agartee mi si dhiifte haa ta'u ati immoo akka nama tokkotti dhageeffadhu ilma dhiiraatii dhiirti kun waan irraa dhiirataatu qabdi if kabajee yoo jiraatte yoo jiraachuu baatte immoo akka ati beektutti namni si hojjetemuu hin wallaalle saniifuu kabajaa horadhu maaliif isin jaakan ati silaa dhageeffadhu jireenya mataa keetiitti wallaalte jireenya kee wallaaltetti halkanii guyyaa agartee mizee hojjettee deemu jirtu siizee hojjettee deemu jirtu san dhufanii namni qaasi godhan xiyyaa duuma sammuu qabaadhu sammuu ittiin waa jijjiirtu qabaadhu malee sammuu gartee miti if duuba deebitee furrii yaaddu qofa baadhattee deeminiin maali ati dila kana diluma kana akkanatti wallaalaa taateeti si galee namni agartee miti xiqqishoo ni qaanfata namarraa illee ni qaanfata deebitee kalee duniyaa maa gurra irraa murin eenyurraa gurra murta duniyaa irraa gurra murta urjiilaatu gurra irraa mura duniyaa irraa wayi wallaa urjis waan isiin galanii jira silaa arre inni kun akkana isii godhuun kun agartee miti an akka mataa keeyyatti hedduu takkaan figgaddu jira maaliif hin figgaddu jira yoo jettan hordoftoota fi kabajamtoota kee isiin tun intala dhalaati gana ilmoo ijoolleedha gana hiree eeggatti hiree isii tanagaa xiyyaan laaqu jira tamam abdi arallee barullee jaarsa namaati jaarsa duniyaati yoo fuudha taatee yoo duniyaa mari'atee duniyaadhaan geetee achirraa gabbee fuudhe akka ilmoo namatti dhuga duniyaadhaan wallabeetiin ala gabbee alarraa fuudha jechuun kun waan hin fakkaanne waan taatillee miti waan mijjaawatillee miti isinii galtee dhalaan tamiyyuu taanaan isoo nagaan jiraachuu jirtu akka feetee yoo taatee hin ayyamtu saniifuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni kun ani asumaanin dhaamsa isaaf dhaama gurbaa kanaaf dheengatti takkara lamarra sadi jeetiin dhaamsa dhaamuuf jira yeroo hundaa'u akkasi obboleessa kiyya kabajaa goradhu namni kabajaaf si dhiisu jira malee sodaa fi miti kabajaaf sirraa osu jira malee sodaa sitti hin fakkaatin ati ka kabajaan sodaa itti fakkaattu dhageeffadhu namni si sodaatu hin jiru maaliif abbaan akkana qabaniiti sirarraasanii gartee misi jala taanii hawaalaa sirraa buusuudhaati awon Najjaash garuu guyyaa takka gartee miti dhageeffadhu ammaan shuqula namaatiitu kanatti shuqula namaa keessa deemuu kee kanaatootu akkana na aarsu jira tamam gaaf takka garuu rabbiin shuqula kiyya keessatti rabbi si na agarsiisu tamam gaafas naafeeti akka mana haaretti waliin baana malee dhageessee arrammoo taa'e karaa natti deemu jirtu kun sin fakkaatu dhaabbadhu an tokkicha ati qabdu sana agartee miti si jalaa fuudheetiin gurra qabee si jalaa fuudheetiin si galee suma kanaa'u dhaabbatatti kana si boochisu taa'e Najjaash sumaaf irra uyyaa taa'e dhageeffadhu dheengadde gaafa duniyaan mana si dhuftee kai ulaatee duraan jira mana ulaan irraa bani siin jettu san takalee dhaadattuuf san gaa isiisanimi maaliif gurra guyyaa san gaagabbaatee mana keessi dhuftee maa gurra irraa murin guyyaa san islaa guyyaan gurraati irraa murtu xiyyaa dooma duuba gowwaan dhalat guddatu maal hin ta'in jaan ati sanirraa illee miti dooma agartee mi
lool lafa lool loqa furiitutu sirra wayyaadha. Tamam. Waan san taateefu kabajaa godhadhu. Xiqqishollee taatu namni kabajaa ifiif godhaa kabajaa godhadhu obboleessi kiyyaan. Siif dhaameetiin jira. Jireenya abdii keessa harka fudhadhu. Abdii siis quban qabu. Urjiis quban qabu. Tamam. Jireenya isaa keessaa dhaabbadhu kabajaadhaan. Amma immoo kanaan booda mush siifi abdiu ganaa agartee miti. Ansii dhaame wallahi gurbaan jaartii ni jaalata ni jaalata. Jaartii isaa ni jaalata. Siigalee dhugaasif fakkaattee manaamni dhugaasif fakkaatee agartee miti. Waan biraa keessa galte taanaan siifi abdiu akkasii wallabdanii beek. Siigalee waan san taateefu akkasii dhageeffadhu ati namni kabajaaf sidhiisa malee sodaaf waan sidhiisu jiru miti kabajaa godhadhuun siin jaabboleessa kiyya. Akkasuma gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinillee kanuma quba qabdanii waan deemu jiru kana hundaa'u takkara lama harkaa jirtanis dhagaa jirtanis wallahi khayrii malee gartee miti rabbi hamtuu isinirraa haa qabu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaa namni guyyarraa waan hin taane dhagaa deemu jirra. Ani hedduu takkaan yaadana taate waa'een tiyyeessoon ayyaachisni tana mana ayyaachisni. Sinigalee ani jireenya abdii kun hedduu takkaan ayyaachisu jira. Gurbaan kun nama beekeetuma arraan tana kana yoo godhu jiraate ajaa'iba gud jaaniin. Tamam namni fayyaa qabu guzee kama kana godhata. Fayyaa hin qabu. Fayyaa silaa qabaate kainarraa deemii mana ayyaanaan hin jiru. Sinigaltee gurbaan waan itti godheetuma jira. Sinigalee dheengedde maal fatiyaadhaan siitu baaritti hunta godhe awwayyaa tortora ish dur jirtii jaartiin jaarsa waan gootu bar way yaawoo ati gaafa duutun beetuuti gad dhaabbadhu gaafa duutun beetu silaa ifumaa jettee if dhiistee bareedaadha ture taay xiyyaa agartee miti guyyaan itti dukkanaa'e. Tamam ati guyyaan usi dukkanaa jiraati dukkanaa FDC tamam amma laal na aarsite jecha naan jechisiiste hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wallahi miira biraa keessa nagalche gurbaan kun dhiifama asumaan noof kolchaan isin jee dhiifama isin gaafadha maaliif fuula keessan duratti loluun kun na saalfachiisu jira gochuma gurbaan kun godhe tutu kana na aarsee maal na godhe jira silaa nama waa beeku yoo deeme gaa qofa uffatee uggaa deemu sammuu baadhatee uggaa deemu namuma yaadu fakkaata. Gurbaan horofa agartee miti waan takka yaadu. Rabbi haa qajeelchu rabbi ifaa beeksisu. Nama agartee miti jireenya isaa injifate rabbi isaa godhu ka jireenya namaa laaquudhaa deemu jireenya mataa isaatu wallaalee jiraati. Akkasuma gaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa isinittillee dheereessee baay'ee takka na jajjabeessu jirtanii koomentii teessan arguutti hin jira. Abshira koomentii teessanis takka tanii ilaaluutti hin jirre hin jirtu. Insha Allah taala hordoftootaa fi kabajamtoota keenya wanni isinaan jettan hundi naaf ta'aniin fudhadha. Insha Allah isallee karaa barbaadameen akkuma isin jettanitti sheeka itti finnee ni laalla irraa ilmi namaa gaa amantii hin qabu. Insha Allah taala hanqa viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti kabajamtootaa fi hordoftoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.